Sumayyaa yaadattanii baancha alam immoo maal jedhani duraan dhageenye turre maqaa Sumayyaa. Ammas obbolee የባንቻ ዓለም እህት ነኝ jetteemti isheen ama ani baancha ዓለም moo yaancha ዓለምidha. Obboleettiin Sumayyaa balaan buusne viidiyoo amaariffatti ishee gidduutti isheen gashite sana ilaaltanii sagaanillee dhageessanii tole yaada. Isheen qurxii Saayidootti himte jechuudha. Isheenillee maatte ijoolleen nuun guddifannaa itti bara. Haati kooyyuu qofaashii jiraatti. Amma daa'imni sababa nu ta'e ijoolleen kun akka dhufanii nu biratti guddatan akka haadha koo guddifattu sababa nu ta'e iyyuuti. Inni ishee hiisisuuni. Maal rakkoo qabare ashaboodhaa maammaatiiyyuu itti bara. Cawoonoon deemti maammaa zaawus itti. Ashaboodhaa achigeetti maammaati mooyyuu hidhamtee firdii ishii fixattee baati. Isheen hin baati garuu ijoolleen kan keenya ta'anii hafu. Agisan Sumayyaan yeroo murtaa'e sana fixattu hin baati. Ijoolleen immoo kanuma jaraa ta'anii hafu jechuudha. Kan jaraa ta'anii hafu jechuudha. Nun ijoollee kanan guddifannaa. Nun ijoollee iyyuu hin qabnu. Haati koo immoo ijoollee iyyuu hin qabdu. Indaam jette bara. Indaam otoo ati dhuftees ijoolleen agartu. Sumayyaa otoo hidhaadhaa baates ijoollee ishee deebitee hin fudhattu. Waan ati beekuu qabdu jette. Sumayyaan hidhaadhaa yoo baates deebitee ijoollee kana fudhachuu hin dandeessu. Bakka ijoolleen kun kan asitti guddatu waan murteessinedha jette. Asitti guddatu. Hundaa'u hin jiru. Obboleessa tokkitti qabdi Sumayyaanii. Bakka mana keessa maatii namni hin jiru. Mana dubarra tokko bichaa tafe homaa jette. Ofii keenya guddifanna ijoollee kana. Isin jette yoo akka carraa ta'e carraan keessa walitti isin deebisee yoo walitti araaramtanii ijoollee ofii keessan godhattan isa godhattan guddifattu jette. Saganaa deessanii guddifattu jette. Garuu immoo ijoollee isaan kana deebitanii fudhachuu yaadiina yaadamu. Ijoolleen kun asiin bahanii. Biyya kanas immoo waan dhufamu iyyuu miti dhufuudhaafi. Nuni warri keessatti dhalannee guddanne iyyuu akkamitti akka keessa deddeebi'aa jirru nutu beeka. Haalli nageenya baay'ee rakkisaadha. Isin warra biyya keessa hin beekne warra fagoodhaa dhufu immoo baay'ee hin danda'amu iyyuu malee hin danda'amu achas darbuun nuniyyuu waan asitti dhalannee guddanneefu akkuma taphaatti miti kan deemaa jiru baay'ee sodaadhaan deemaa jirra. Akka argines deemaa hin jiru. Gara kana dhufuun iyyuu baay'ee hin danda'amu yaadamus gara kana dhufuuni. Kanaafiyyuu isin akkuma achitti wal bartanitti lama taatanii qofaa wal bartanitti dhimma keessanii qofaadhuma achumatti fixachuu yaalaayyuu jette. Dhimma keessan waa'ee dubbii keessanii dhimma keessanii achumatti fixachuu yaalaayyuu. Nuni garuu yoo fixattanii araaramtanii akka duraa keessan jireenya keessan jalqabattanii ijoollee yoo argattan achumatti ishee godhattan guddifattu. Isaan kun kan keenyadha. Innaas immoo Sumayyaan hidhamtee yoo hidhamte ijoollee kana nan arga yookaas nan fida jechuun dogoggorteetta. Siruma hin agartu bakka. Haa hidhamtuudha. Hamma feete hidhamtee hidhaa ishee fixattee haa baatu waa tokko hin taatu. Ijoolleen immoo hin guddatu. Jettu seetanii obboleettiin baancha alam. Obboleettiin baancha alam qacceen tizaazii as talaallaftee jirti jechuudha Saayidoodha. Siruma ijoolleen dhufanis dargamanis inkaan simti isheen fudhachuu hin dandeessu nurkaayyuu takkaanuu kenniteetti waan ta'eef nutu guddifata. Nama hin qabnu nunu ijoollee hin qabnu nunuyyuu jette. Innaa hordoftoota keenya jarri kun jammarii gaa'uun fakkaatu bomaa inni ijoolleen yoo makka wanti bira hin jirtu jedhe Saayidoon durumayyuu haxiiqaan sun bira hin jirtu jedheera. Waggaa lamatti ijoolleen hamma kanas hin guddattu. Lachuu wal qixxeedha ijoollitti wal faana haasoftu sun. Hindee jarri garuu sobanii dhuma Saayidootti taphataa jiru malee dhugaa waaqaa fiilmii Saayidoo irratti kan isaan hojjechaa jiran. Fiilmii ajaa'iba.
Sa'idoon kan inni keessaatii hin baane kan isarratti hojjetamaa jiru jechuudha. Isaan amma maal yaadanis Sumayyaa amma ijoollee kana viidiyoodhaan argee mitiire. Kanaaf immoo qaamaan deemee arguudhaaf Sumayyaa hidhaadhaa baasuu qaba. Liqiidha jechuudha bara kun dubbii liqii nagaduuti. Liqii yeroo nagaddu yookaan namni sun sii kenna yookaan siin kennu yookaan lola ta'amu deebi'e. Birrii koo naa kenni irratti lola ajaa'ibaa ta'a jechuudha. Kanaaf amma Sa'idoon liqii nagachiisaa jiru jechuudha. Sumayyaa hidhaadhaa baasaa. Achi booda Sumayyaan ijoollee itti agarsiisa itti. Kunoo ishiin kun waa isheen jette dhageessaniittu ani ijoollee ittiin kenninu mukaan isaan Sumayyaattu ijoolleen kenninu waan jetteef booda immoo Sumayyaa yeroo hidhaadhaa baatu maa itti seetanii warri koo ana miti anaanuu ijoollee dhoowwatanii jiru guddisna jedhanii dhoowwatanii jiru. Humaa gochuu ani hin danda'u ijoolleen bakka adduma jiranitti haa guddatanii jetti. Maal gochuudhaaf itti agarsiisuu dhabuudhaaf yookaan itti agarsiisuu dhoowwuudhaaf jechuudha. Dhageessan miti amma diraamatti gadi qabdanii ilaaltanii isin xiinxaltanii dubbii niitiin obboleettii Sumayyaa kun dubbattee fi dubbii isa booda dhufu wal bira qabdanii ilaaltaniittu. Yoo ilaaltaniittu ta'e isinii gala. Garuu ilaalle taanaan isinii hin galu. Innaa dubbichi akkas ta'a jechuudha. Sa'idoon amma ijoollee viidiyoodhaan argeera dhuguma iddoo isaan jiran mirkaneeffadheera. Garuu Sumayyaan baatee na agarsiistu yoo jedhee Sumayyaa mana hidhaa keessaa baasee Sumayyaan keessan immoo marii qabdi malee yaadni isaanii tokkuma waan ta'eef gaafa achii baatu immoo maalitti kun ijoollee anaanuna dhoowwatanii jiru. Ofii keemmoo Gondariin naqxa yoo ta'e dhaqichitti ilaalii ittiin. Barbaade dhaqichitti ilaalii mirga keetii. Anaan garuu na dhorkaniiru jette jechuudha. Sa'idoo akkanatti afaan qabsiiste. Deebi'eetu maal ta'a jechuudha. Ijoollee isaan argu jechuudha. Isheen immoo jiruu ishiitti deebi'atti idilee ishiitti jechuudha Sumayyaa. Dhageessanitti malee. Innaa Sa'idoon yoo gowwome malee Sumayyaa qac godhachuma haa teessu. Innaa Sa'idoon akkuma isaan garaa jabaatanii murteeffatanii innis garaa jabaatee murteeffachuu qaba. Bakka murteedha. Isaanis hidhaattaa tortortu jedhan miti. Innis hidhaattaa tortortu ijoollee hin guddifannadhanitti mucucaa miti bakka haa guddifatan isaanis ijoollee Sumayyaanis hidhaa keessatti haftu. Kanaa ala garuu Sa'idoon nyaatamuuf deema. Dubbii isaanii dhaga'ee Sumayyaa hidhaarraa baasa taana nyaatame dhugaa waaqa lifaatiinsaa hunduu kantuu ta'a. Kisaaraa ajaa'ibaa ta'a deebi'anii isumatti muudii qabatu itti kolfu. Dhugaan siniin jedha. Sa'idoon Sumayyaa mana hidhaa keessaa baasuu hin qabu. Gondar sanas dhaquu hin qabu. Bakka.